Hayo obboloota koo bultuu mirree sadii jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata siniin jedhaa akkam jirtu sin naguma keessanii baga jiraattanii sheerii laayikii sabskraabii naa godhaa yuutuubiin kun haaraa wal jajjabeessina siniin jedhaa kaleessa isinitti ammayyan ture yeroo usettanii argaa keessanii mee sheerii naa godhaa har'a buskoota tokko qabadhee isinii dhufee hin jira buskoota kana warri waan tokko arraatanii jirtu yoo ta'e ajajadhaa baay'ee mi'aa siniin jedha sukkaara hin qabu ani waan sukkaara hin qabne hin barbaade maaliif ilkaan koo waan sukkaara qabu yoo nyaa'u hin okkuba waan ta'eef waan sukkaara qabu erga nyaachuu isee waggaa wayii fixeera kun immoo shaabuuraa jedhama baqqaalaarraa eessarraa argachuu dandeessu shaayii faana udduwachuudha warri sukkaara hin dhunne akkuma koo bishaanuma shaayii danfisatanii itti cuubattanii dhuguu dandeessu jechuudha bishaanuma shaayii faana jechuudha. Akkasittis yoo nyaattan bareedaa garuu gogaa baay'ee shaayii faana bareedaa yeroo isin dabbaru shaayii tokko faana fudhadhaa siniin jedhaa gatiin isheellee baay'ee gadi buutuudha akkas siniin jedha yeroo tokko jechuudha. Kanaafuu sabskraabii sheerii naa godhaa mubaarak immoo suuraa kana gadi ga'iisaa turan jechuudha kaleessa suuraa waggaa 6 waggaa 7 gadi ga'iisan jecha ishee dura fuudheeru. Video eessa akka fidan hin beeku gadi ga'iisanii jiru miliqeena jalaa bahee otoo abbaan manaa ishee argee ishee dhiisuu danda'a akkasiin go'iina jechaa ture mubaarak jechuudha. Jidduu kan immoo ajandaa irsaaf niitiitu baay'ateera natti fakkaata irra caala kan uzii waa'ee irsaaf niitii fi waa'ee jaalalleef jaalallee jechuudha miidiyaa kanarra wanti akka sukkaaraa namatti mi'aawu yoo jiraate waa'ee irsaaf niitii haasa'uudha jechuudha. Waaqni waa baraaru akkasiin siniin jedha dura fuudhee ga'iiseera mitiire qaata tokko seenaa haasa'ee ture ammoo Samiira fuudhee mucaallee godhateera isheen duraas dhiistee nama biraatti heerumte jireenya mataa isaa jiraachaa jiraachuudha. Mee ani kan hin jiru akka namni kun tarii namni gaafa gaa'ela diigu waan gaabbu qaba geeffaa dhugaan siniin jira jaalallee keessan keessatti jaalallee taatanii adda baatanii haa ta'u gaa'ela keessatti illee namni gaafa walirraa adda ba'u waa baay'ee madaalaachuu waa baay'ee gaabba feetu hin gammadaa feetu hin gaabba harki caalaansaa garuu hin gaabba jireenya isuma duraa sana jaallata namni jechuudha. Kanaafiyyuu yoo namni kun seenaa qabaa seenaa yaadannoo of biraa qabaachuu danda'a innis waggaa 6 waggaa 7 gadi baastanii sargii jireenya diigame tokko akka waan waliin jiraniitti warri gadi baastanii video amma kan oksitanii dhugaa sheemii kun namni seexana ta'e moo hin jedhu bara kana dhugaa siniin jira maa fayyadama jechuun namni kun amma tarii qalbii isa cabuu danda'a jechuudha waa yaadachuu qaba isheen tokko immoo hinaafuu dandeessi hamma tokko itti dhaga'amuu danda'a garuu nama hubatu yoo ta'e waan isaan jireenya isaanii itti gaabban illee hin qabani jireenya amma jiraachaa jiran kana keessatti. Garuu maal yaadameeti akkanatti poostii godhamee kan jedhamu nama ajaa'ibachuudha. Akkasii nama jireenya mataa isaa jiraatu tokko erga diigamee immoo akka waa waliin jiranii yaadannoo fiduun xiqqoo nama mooraalillee nama hin kennu uummata ajandaa waa qabee hin gadhiisne tokko uummata miidiyaa dhugaan siniin jedha. Gowwaan hin alatiin yoo alate hin guddatiin akkasitti miti akkasiin siniin jedha. Dhugaadha keessumaa waa'ee baamanaa gidduutti waa haasa'uun bareedaa miti bilaashuma jibba galama asumaa namni wayii tokko waa'ee namaa ta'uu isaa hin bareedu olii gadi firfirsitu kanuma kee beekiin jedhaani abbaan isaa beekuu danda'a yoo yuutuubii koo beeka ta'e warreen immoo akka kana xalxal jettan jirtu yoo ta'e waanuma gaa'ela keessaa baha isin hin gashu dhugaa siniin jira ani guyyaa tokko qaana'ee beeka maaliif irsaafniitii walitti araarsa jee yookaan immoo gara isaan goraa yookaan gara isheen goraa isaan garuu bor araaramu isaanimatu walitti hafaa eenyuaree harkasaa duubarra kaa'ee karaa sarara qurquree kan galu eenyu anaa jechuudha. Kanaafuu galanni tokkollee hin jiru gaa'ela keessatti yooma keessa baqatan nama wayya malee gidduu galuun gaarii miti siniin jedhanii nam mudatee jira hammeenyaaf otoo hin taane itti ka'uun koo itti ori'uun koo jidduu isaanii galuun koo faayidaallee qaba mi'aas qaba jechuudha irra caalaa mi'aa qaba of hin beeka waan ta'eef garuu
otuma maal ta'ee yoo keessa galuun baay'ee ulfaataa. Jarri yoo ta'u waan barbaadde wal goote hinuu walitti deebiti. Hin amanamtu. Ani erga yoomii Irsaaf niitii hin amanina yeroo inju soba isinitti fakkaata. Kanaafuu nama jireenya nagaa jiraachaa jiru, nama wal mari'achaa jiru, nama kaayyoo isaa karoora isaa irra jiru waan isaa gadi fageessitee hanga hin beeknetti, hanga namni sun waa'ee isaa ifa go'ee sitti hin himnetti dhugaan siin jedha. Olii gadi hin afuufiin siin jedha. Namoota tokko nama gaalli isaanii diigametu bakka hankooyyoo akkas ta'eera. Kanuma da'oo godhatanii gugataniitu dhugaa waaqayyo waa'ee nama haasa'u. Isa ani maqaa keessaniin malee warri gaala namarra haasoftan of eeggadha. Dhugaa isiniin jedhanii asumaan dhageessani sheemiidha. Sheemii guddaadha. Namni waliin haasaa jira, inni kaan achi oduu afarsaa jira jechuudha. Ammaa jechuudha. Akkasii yoo aartee fi nama sanaaf aqii keessaan dubbisii. Maali rakkoon ji'i gaafadhu ifa go'ii. Yeroo sana nama sanatti aarii kee ibsachuu dandeessa malee eeyyama nama sanaa malee axxee olii gadi afuufta taanaan afuuftuu taate hafta. Dhugaa siin jedha. Of eeggadha. Keessumaa ijoollonni kana jechuun danda'u garuu maal goota rakkoo abeetti wal xaxaate wantichatu akkasii. Kanaafiyyuu obboloonni xalxal jettan olii gadi yoo ta'u maalummaa nama sanaa hin bariini sheemii dhugaa isiniin jedha. Nama wayii tokko qaanfa'ee jira. Jara wayii tokko walitti bu'anii waan ta'e uumame waliin haasaa jiru, waliin karoorsaa jiru, nagaatti waliin jiru jechuudha. Garuu namni sun immoo waanuma xiqqoo tokko qabatteeti olumaa gadi afuufaa oolte jechuudha. Dhugaan siin jedhan baay'ee ulfaata. Kanaafiyyuu ashaaggaa uskut beektaa uskutiiti jireenya kee jiraadhu waa'ee namaa keessa hin galchu. Ageesse kanadha siniin jedha. Wanta zamni irra haasona siniin jedha. Kanadha. Faayidaa tokko hin qabu akkasika. Mubaarakillee akkana go'ani kunoo amma harkasaa sarbaarra kaa'ee moo maddiirra kaa'eeti kan inni haasaa jiru. Waan qalbiin sokkite fakkaata. Gaafa dorgummaa fudhate. Kana uummanni nagaan qabu jireenya bareedaa dabarsine garuu hiree keenyatu gahee ji'ee fakkaata. Walirraa adda baanee ji'eeti. Harkasaa maddiirra kaa'ee akkanatti haasaa jira jechuudha Mubaarak. Eessa dhaqee isa gaafa durbummaa fudhatee biraaqe. Eessa dhaqee isa gaafa mushurrummaa biraaqe. Eessa dhaqee isa yeroo fireendummaa bakka waan bira viidiyoo kana yoo ilaale qalbiin isaa hin cabaachuu uummata jeesas bo'ochi dhugaa rabbi. Qalbii namaa hin cabsiina dhugaan siniin jaa. Garuu miidiyaan kun isa bichaallee miti. Yeroo ammaa waaqoonfaa gargar baanee minaamin hin jenne hirkoonfaa suura isa yeroo sargii kana. Yeroopi akkasii viidiyoo faa waa baay'ee fidan jechuudha gubbaarra. Waaqni nu haa baraaru dhugaa miidiyaan kun hin ulfaata takkaa waan qabee tokko hin dhiisu. Akkasii kana keessatti garuu akka harreen ba'aa baattuutti baattachaa kan ture har'a immoo galata waaqayyoo nurraa godaaneera, nurraa sokkaniiru, afaan isaanii nurraa cifataniiru. Waa baay'ee dandeenya alhamdulillah waggaa meeqa warri jedhanii galateeffatan illee ni jiru kan akka naafiifa ageessanii. Kanaafiyyuu baay'ee tokko ulfaata dhugaan siniin jedha. Akkasi kaawwamee sabiskiraabii shaayirii laayikii naa go'aan siniin jedha nagaan tura.